Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaan kanaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenyaan yeroo hundumaa kan galateeffamu qulqulluu fi ulfaataa kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa koorsii dubbii Kiristoosiin boqonnaa 5ffaa eegallee barachaa akka jirru ni beekama. Boqonnaa kanaan guyyaa darbe kutaa 7ffaa ture kan baranne wal yaadachiisnee darbuudhaaf kutaa 7ffaa guyyaa darbeedhaan sababoota akkasumas kaayyoowwan hojiiwwan gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kanneen bara foonummaa kan jenne tarreessine kaayyoowwan yookiin immoo sababoota arfan keessaa kan xumuraa turre barachuudhaa kan jalqabne jechuudha. Kan xumuraa sun fakkeenyummaadhaa fi gad of qabummaadhaaf jecha gooftaan keenya kan inni raawwate kan inni hojjete ni jira jenneetu kan eegalle. Sanaanis immoo hiikaa kitaaba qulqulluudhaan akkasumas barumsa abbootii keenyaadhaan fayyisaan keenyaa uumaan keenyaa Iyyasuus Kiristoos fakkeenyummaa keenyaadhaaf jecha bara foonummaa isaa wantoota 5 keessa darbeera jechuudhaan kan isaan nuuf ka'an hiikaan kitaaba qulqulluus kan nu barsiisu sana turre ilaallee kan turre jechuudha. Wantoonni 5 gooftaan keenya keessa darbe kan jalqabaan cuuphaa harka Yohaannisitti, kan lammaffaa cubbuu amanuu, kan sadaffaa wareegamaa ta'uu, kan afuraffaa qofummaa yookiin immoo baay'ataawummaa fi kan shanaffaa monokkosummaadha. Isaan kun uumaan keenya galanni isaaf haa ta'uti dhala namaadhaaf fakkeenya ta'uudhaaf jecha kan inni keessa darbedha jenne isaan kana ibsineetu kan dhaabbanne jechuudha. Guyyaa har'aas immoo kutaa sana raawwanne waan ta'eedhaaf isuma kanatti dhufuudhaan fakkeenyummaadhaaf gad of qabummaadhaaf jecha gooftaan keenya kan inni raawwate isaan kan erga laallee booda kan hafanis immoo karaa biraas immoo gooftaan keenya kana qofa osoo hin taane fakkeenyummaa kan itti agarsiise kanarraa addattis caqasoonni kan biroonis ni jiru jenneedha kan dhaabbanne guyyaarraa isa kanarraatu itti fufnaa jechuudha. Egaan gooftaan keenya foon uffatee qabxiiwwan amma duratti ilaalle sana 5 keessa darbuudhaan fakkeenyummaa nuuf ta'uudhaan irratti dabalatattis immoo yeroo barsiisaa ture keessatti wantoota jechaan dubbatee jecha qofaadhaan dubbatee hin dhiisu gooftaan keenya. Ittiyyuu maal taasisaa dursee kan barsiise booda immoo fakkeenya ta'uudhaaf ofuma isaa raawwatees immoo agarsiisaa tureera. Isaan kunis immoo fakkeenya dhala namaadhaaf ta'uuf jecha gooftaan keenya kan inni raawwatudha. Dursee barsiisee booda immoo gochaan raawwachuunsaa salphaadhumatti dhala namaadhaaf fakkeenyummaa kaa'uuf jedheetu isaan kana bakka baay'eetti ni arganna kitaaba qulqulluu keessatti gooftaan keenya waa tokko dursee barsiise erga sanaa booda immoo wasaa raawwate ni agarsiisa jechuudha. Mee fakkeenyaa ilaallu wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 44 hanga 45 kan jiru kitaabni qulqulluun maal jedha? Ijoollee abbaa keessan isa samiirraa akka taataniidhaaf diinota keessan jaalladhaa. Kan isin abaaran eebbisaa.
warreen isin jibbaniidhaaf waan gaarii taasisaafi kanneen isin ari'atanis immoo kadhadhaafi jechuudhaan gooftaan keenya kana dubbateera barsiiseera jechuudha. Caqasoonni akkasii kun yeroo jafoonummaadhaan ilaallu wantoota raawwataman numatti hin fakkaatan keessumatti iyyuu caqasa bareechuudhaaf dubbii miidhagsuudhaaf qofa kan ta'an fakkaateetu namoota baay'eetti kan mul'atu. Maaliif dhuguma qaama nu ari'atuudhaaf kadhachuu jechuun ni cima jenneeti kan yaadnu miti wanta danda'amu miti. Akkasumas immoo warreen isin abaaran eebbisaa jechuun ija foonummaadhaan gaafa ilaalamu baay'ee cimaadha. Annaa seeronni akkasii kuni gooftaan keenya dursee kan dubbate booda immoo ofuma isaan kan raawwachuudhaan fakkeenyummaa ta'eetu seeronni kun kan raawwataman ta'uu isaanii haala kanaatiin gooftaan keenya raawwateera. Amma kan dursee dubbate kana gooftaan keenya yeroo fannoo isaa immoo suma kana deebii raawwachuudhaan fakkeenya ta'e gaafatti argannu ni jiraata jechuudha. Wangeela Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 34 yommuu ilaallu gooftaan keenya dursee kan dubbate sana bara barsiisummaa isaa keessa dursee kan dubbate sana yeroo inni raawwatu agarra. Raawwachuun isaa immoo maalidha? Fakkeenyummaadhaafidha. Innaa maal jedhama caqasa dubbisne Wangeela Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 34 yommuu ilaallu yaa abbaa waan raawwatan hin beekaniitii dhiifama taasisiifi jechuudhaan fannoorra osoo jiru warreen isa waraanaa jiran warreen fannisaniidhaaf uumaan keenya kana dubbateera. Maal jedhee yaa abbaa waan raawwatan hin beekaniitu dhiifama taasisiif jechuudhaan dubbateera laala. Inni amma kana qabachuu yeroo gooftaan keenya akkasii dubbatu kana yaa abbaa wanta raawwatan hin beekaniitu dhiifama taasisuuf gaafa jedhu isarraatu addatti qaamni addaa dhiifama kan taasisu inni abbaatii gadi ta'ee lottu si baati. Abbaan immoo dhiifama kan taasisuudhaa fi inni kun immoo Kiristoos immoo kan kadhatu ta'ee osoo hin taane gooftaan keenya fakkeenyummaadhaafidha kan inni raawwachaa jiru. Dursee wanta irraa dubbate sana hundee kun immoo seera akkamiitiin raawwatamu jechuudhaan namoonni eenyudha kan raawwate jechuudhaan namoonni akka wanta kana salphisan yookiin akka wanta raawwatamne akka hin taasisnedha. Innumti foon uffachuudhaan nama kan ta'e gooftaan keenya kana raawwate agarsiiseera. Kuni gooftaan keenya fannoo irratti yaa abbaa waan raawwatan hin beekaniitii dhiifama taasisiif jechuudhaan dubbachuunsaa isarraatu addatti inni xiqqoo ta'ee lottuu si baate isaa ol qaamni waaqni biraa jiraate osoo hin taane dhala namaadhaaf fakkeenya ta'uudhaaf jecha inni dubbatedha. Innaa fakkeenyummaa kana kan hordofan qulqulloonni abboonni keenya eebbisaa nurra haa buluuti bara adda addaatti bakka adda addaatti yeroo adda addaatti gocha gooftaa keenyaa kana hordofanii raawwataniiru. Jireenya abbootiitti wantoonni baay'een barraa'aniiru. Istii qulqulloota keessaa kan jalqabaa kan ture waa'een isaas kitaaba hojii duukaa bu'ootaatti barraa'ee kan jiru mee tokko haa ilaallu. Hangafa diyaaqonoota qulqullicha Isxifaanos. Qulqulluun kun akkuma gooftaa keenyaa taasiseera. Warreen dhagaan isaa rukkutanii ajjeesaa jiraniidhaaf dhiifama kadhateeraaf. Maal jedha hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 7 lakkoofsa 60 yommuu ilaallu jilba isaadhaan jilbeeffatee maaloo cubbuu kana isaanitti hin lakkaa'in jedhee sagalee guddaadhaan dubbateedha. Kun amma kallattii maal gooftaa keenyaaf fakkeenya taasifatee isa hordofuu isaati. Kiristoos kan inni barsiisee raawwate kunoo qulqulluunsaa haala kanaatiin raawwate nutis immoo akka raawwannuudhaaf gooftaan keenya fakkeenya nuuf ta'ee kan inni kaa'ee qulqulluun haala kanaatiin raawwata ni argannaa jechuudha. Kanaaf asitti qabxii guddaa hubachuu kan qabnu Kiristoos uumaan keenya galanni isaaf haa ta'uti. Fannoo irratti yaa abbaa wanta raawwatan hin beekanii dhiifama taasisiif jechuudhaan yeroo dubbatu baay'ooliin barumsa kiristaanummaadhaaf barumsa dubbii Kiristoos irraa fagoo kan ta'an dhihee akka sedhee kadhachaa jira. Qaama isaa oliitu jira lottu si baat jechuudhaan isaan dubbatan sababni isaa isa kanadha malee gooftaan keenya galanni isaaf haa ta'uti inni kan kadhatu isaa ol qaamni biraa waaqni biraa kan jiru. Ta'ee miti jechuudha. Dhiifama kan taasisu, murtii kan laatu, booda addunyaatti kan murteessu, gara mirgaas gara bitaas dhaabuudhaaf aangoo kan qabu isumadha jechuudha. Yaadu isin isaan kan
bal'inaan baranneerra waan ta'eedhaaf. Kan biraas immoo gooftaan keenya fakkeenyummaadhaaf akkasumas immoo gad of qabummaadhaaf kan ittiin nu barsiise tokko miila duukaa bu'oota isaa dhiquusaati. Miila duukaa bu'oota isaa dhiquusaa. Gooftaan keenya kan raawwachuusaa wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 4 kaasne hanga 14tti barraa'ee jira. Irbaata irraa ka'ee uffata isaa ofirraa fuudhee erbee ofitti hidhatee qawwee miilaattis bishaan buusee miila duukaa bu'oota isaa dhiqee isa kanaan immoo erbichaan immoo gogsuu eegalee jedha. Kana booda duukaa bu'oonni isaa naaf hin dhiqiin akkas jechuudhaan karakkaraniiru. Inni garuu hunduma isaanii isaaniif dhiqee miila isaanii dhiqee uffata isaas fudhatee taa'ee jedhaan. Miila isaanii dhiqee erga xumuree booda uffata isaas fudhatee taa'ee akkasis isaaniin jedhe. Kanin isiniif taasise hubattaniittu isin barsiisaadhaaf gooftaanaan jettu anis akkasuma waan ta'eedhaaf gaarii jettan. Egaan ani gooftaadhaa fi barsiisaa ta'ee miila keessan yeroo isiniif dhiqu isin immoo walii keessanii miila keessan waliif dhiquun isiniif ni ta'a. Kun fakkeenyummaadha. Ani akkas taasiseera isinis akkas taasisaa jechuudhaan gooftaan keenya miila duukaa bu'oota isaa gad of qabummaadhaan dhiqe. Nutis walii keenya kabajammas akka walii ilaannu kan akka waliif raawwannuudhaaf gooftaan keenya kana taasiseera. Kun fakkeenyummaa akkuma mootiin tokko wanta gaarii raawwachuudhaan saboonni isaa akka isaan raawwatan akkuma taasisu mootii bara baraa kan ta'e Kiristoos haala kanaatiin ofiisaa raawwatee kiristaanonni nuti hordoftoonni isaa kan akka raawwannu fakkeenya nuuf ta'edha. Innaa kunis fakkeenyummaa isaatii dabataanis gad of qabummaa isaa kan agarsiisudha. Egaan isaan amma tarreessine kun fakkeenyadha. Akka fakkeenyaatti kan taa'edha malee caqasota baay'ee tarreessuu ni danda'ama kitaaba qulqulluu keessaa. Gooftaan keenya fakkeenyummaadhaaf jecha kan nu agarsiise jechuudha. Haa ta'utii garuu fakkeenyummaan kun maaliif barbaachise kan jedhu immoo ilaallee haa xumurru. Fakkeenyummaan maal barbaachise? Uumaan keenya akkasumatti dubbatee maaliif hin dhiisne yookiin immoo akkasumatti akka barraa'u duukaa bu'uusaadhaan barreessee maaliif hin dhiisne? Yeroo jennu kun jaalala namaadhaaf kan inni qabu kan itti agarsiisa gooftaan keenya. Seerri yaa'u jireenya gaarii kiristaanummaadhaan obbolaawwan barumsaa waliin barachaa ture ni yaadattu. Baroota adda addaatti seerri kennameera. Bara Addaamiif kan jalqabaan seerri jalqabaa Addaamiif kennameera. Addaam seera sanaan kufee booda seerri barreeffamaa kennameera. Bara Musee jechuudha. Seerri oriitii kennameera. Seerri oriitii akkasumatti kenname kan raawwate hin jiru. Waaqayyo foon hin uffanne yookiin hafuuraan yookiin ergamaan gadi bu'uudhaan hin agarsiisne akkasumatti barraa'eetu kenname seerri. Innaa seerri suni baay'ee cimaa ture. Baaliif barreeffama qofaan kan kenne waan ta'eef jechuudha. Kan raawwate hin jiru. Musee mataasaa yoo ilaalle seera sanaaf baay'ee bitamaa turu malee dhumarratti nu dogongoreera seera tokkoon jechuudha. Seera oriitii kan raawwate guutummaatti hin jiru. Hin jiru. Namoonni maalaa seerri sun barreeffama qofaan wanta kennamteedhaaf kan hin raawwatamne jedhamte akkasumatti sammuu namaa keessas wanta jirtuudhaaf cimtuus waan taateef haala kanaatiin namoonni baay'ee sodaachaa turan jechuudha. Maaliif barreeffama qofaadhaan malee raawwachuudhaan kan hin kennamne waan taateedhaaf. Gooftaan keenya immoo seera ishee sirrii ishee mootummaa waaqayyoo kan jireenya bara baraa kan agarsiistu yeroo laatu seera wangeelaa jechuudha barreeffama qofaa yookiin dubbii qofaadhaan hin laanne. Kanneen isin ari'ataniidhaaf kadhadhaafi jechuudhaan gaafa dubbatu seerri kun seera wangeelaati. Seera kana gooftaan keenya akkamatti dubbiidhaan qofa hin laannetti maal taasise ni raawwate. Ni raawwatee nuuf kenne. Raawwatee nuuf kennu isaa kun immoo seerri kun kan raawwatame waan ta'eedhaaf kiristaanonni salphaatti kiristaanummaa keessa jiraachuu dandeenya jechuudha. Seera kana raawwachuudhaan waaqayyo duukaa jiraachuu dandeenya. Maaliif raawwatameedha kan nuuf kenname. Gooftaan keenya fakkeenya nuuf ta'ee nutti agarsiise wanta nu laateedhaaf sanaan kiristaanonni jiraachuudhaaf salphaadha jechuudha. Innaa fakkeenyummaan kanaafidha kan barbaachise jechuudha. Walbaagattee qabxiiwwan arfan sababootaa fi kaayyoowwan gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Kiristoos bara foonummaa isaa keessa kan raawwate kan jenne warreen ilaalle kan arfanidha. Kan jalqabaa nama ta'uusaa yookiin foon namaa guutummaatti uffachuusaa ibsuudhaafi. Kan lammaffaa fayyina fooniif lubbuudhaaf wantoonni raawwataman ni jiru. Kan sadaffaa diiyaabiloosiin gara isaatti dhiyeessuudhaaf kan raawwataman ni jiru. Kan afuraffaa immoo fakkeenyummaadhaaf gad of qabummaadhaaf jecha
kan raawwataman ni jiru. Isaan kun gooftaan keenya waaqummaa isaarraan addatti bara foonummaa isaa keessa kan inni raawwate kallattii kanaatiin ilaalamu jechuudha. Gudunfaa isaa kutaattaanuun qabannee dhiidhufna. Kanarraa asumatti nu haa ga'u. Kan dhaggeeffannee laphee keenya keessa nuuf haa bulchuu abbaa sagalee kanaa kan ta'e uumaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun deebinee hanga dhufnutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.